Akam naguma? Jajjabo? Keessa baatanii? Ayyeegaa. Wanti natti baay'atee Biraanuu Juulaa intinaan natti baay'atee intinii ta'an ture intinaan nutti baay'atee afeerraa adda addaarra turre dhufne. Ayyee waraana bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessaa buqqisnee baasneerra amma funaansarra jirraa jedhanii koottaa funaanaa sitti dhangala'eeraa jedhaa jechuudha. Dhangala'ee miti ammas? Dhangala'amatti bufaa jechuudha koottu maddichi hingu haga roorroon jirtu gabrummaan jirtu qabsoon inuma jiraatti duuba deebiin hin jiru jechuudha. Koottu funaanii jechuurraa kan hafe wanni biraa jennu hin jiru. Haasaa dheeraan qabu hojii qofaan hojjenneetu guduunfaa sana haga bira geenyutti hin dhaabbannu hin soksokna hin fiigna malee. Kanaaf ololtuun hin loltu loltuun ammoo hin ololtu. Warra ololaa achumatti gara golaa olola isaanii dhiisneetu warra lolaa gara dirreetti. Kanaaf gara dirreetti baatee waraana bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti golee Oromiyaa hunda keessatti har'a kufee kuffisaa jiru gabrummaa bara dheeraa turte kana tooftaa ittiin guduunfuuf dirree irratti dhuftanii leenjitanii tooftaa sana dhuunfattanii hidhattanii kudhaammattanii sochootan sana erga dhuunfattanii garuma sanatti baatanii hojiin argisiisuu qofaa asitti waan haasofnu tokko iyyuu hin jiru. Keessa namaan beektuu keessa qabattee namaa laatti. Akkasuma dhiiroo waan manaa nu baasee jira waan mana hunduu deebisutu jira. Impaayera Itoophiyaa sila jechaa turtan kana bututtuu impaayera bututte kana immoo raafamaa turte kana diigamuu jirti. Impaayera kufte ka jennu Tigraay achi cituu Oromiyaan as cituu Gambeelli achi Beenishaangulii as cituu Sumaaleen achi cituu Affaar achi cituu eega ta'uu mala. Impaayerri bututee ciccite kufe ka jedhamu jalqaba sammuu dhalootaa keessatti dhakkufa. Impaayerri Itoophiyaa amma biyyi Itoophiyaa jedhamtu Itoophiyummaan biyya kiyya jennee akka walootti sabaaf sablammiin biyyittii biyya kooti jennee kan irratti walii gallu biyya Itoophiyaa jedhamtu hin jirtu sammuu dhalootaa keessatti kufteetti. Biyyi sammuu dhalootaa keessatti kufte ammoo biyya walabaa fi birmada ta'anitti ciccituun isheen ooluu jechuudha. Kanaaf namni siichi ciccituu ishee isheen ammayyuu ciccittee sammuu namaa keessatti sammuu dhalootaa keessatti duuteetti. Itoophiyummaa waloo irratti walii gallu hin qabnu waan ta'eef. Kanaaf impaayera kaleessa raasaa jechaa jirru Oromiyaa aannan keessaa dhadhaa baasaan suni dhiyaateeraa jechuu jaallatte moo jibbite? Dhiyaateera. Mootummaa bututaa soba qofaan jiraatu soba. Sobaan dhalatee sobaan guddatee sobaan jiraatee sobaan immoo du'uuf deemu. Sobaan immoo du'uuf deemu. Guutummaa Oromiyaa keessatti. Mooraan keenya kanuma. Kana miti jaallan moorichi. Kanuma moorichi. Kanumaa jechuudha. Hin bal'ate hin guddate malee hin mixxiqne asii. Meetira tokkoyyuu hin sochoone jechuudha. Moorichi kanuma. Kanaaf iyyuu guutuu Oromiyaa keessatti leenjisuun hidhannoon immoo garam dugda diinaarraa hiikanii hidhachiisuu lolchiisuu bilisummaa sana fiduu gabrummaatti guduunfaa gochuun moorichi hin jijjiiramne iyyuu. Waraana bilisummaa Oromoo shanee maalitti beektu rifeensa gudurachuu mandara keessatti ummata keenya nu jaallata dhadhaaf mataan suni ummati suni ka rifeensa nu guduru dhadhaa nu diba dhadhaa dibachuu qofa jaanjoftuun suni beekta jaanjoftuu namaa jetti jaanjoftuun akkasii sun ummanni Oromoo udaan saatuun dibu beekadhu dhadhaa isaatiin udaan saatuun dibu. Udaan lafa gatanii hundi ummanni Oromoo warra sana. Gariin immoo wanni ilkaan 48 qabu faa tokko jira shimallis waan jettan sun shanee
ilkaan isaa 48 beekta. Harkarroon akkasii sun shanee maal beekti Lammaa Magarsaa tokkanaa'e. Yaaboo kun gaafa haati isaa handhuurtee iyyuu sobaa isa handhuuran fakkaata. Lammaa Magarsaa isin hoogganabbo. Nu warra Lammaa Magarsaa iyyuu gara qabsootti fide yaaboon beektu. Warri har'a asitti qawwee hidhachuu dhufe isa kaleessa beeke akaa darbachaa ture warra akka Shimallis warra akka Lammaayyuu gara fuulduraatti gabrummaan akka sabaatti qabnurraa gabrummaa akka dhuunfaatti Tigiree jalatti cafa qabanii bulan keessaa iyyuu nutu baase akkasuma akkasni dargaggeessicha inni har'a hidhate suni Lammaan maal isa hooggan soba akkasii jechuudha biyya butuchanii biyya bututte immoo mana jala daa'e naanna'aniitu tokkommoo jira booyyeen arrabni isaa furdaa tokko abiyyiga jettan booyyee arraba furdaa. Booyyiinsa waa hundisaa ilma Mangistuu Hayilamaariyaam waan isa dhashee badinatti fakkaata. Silaaftuu hundeen qabu sanyii hin qabu. Yaaboo yaa argine warra kana waliin teenye keessee waa waliin haasofkuuti. Biraanuu Juulaa seera addunyaatu hin beekani seera addunyaa dhiisi obboon seera isa biraatu hin beeka warri waliin teenye immoo seeruma biyyittii konstituushinii biyyittiirra waan jiru iyyuu akkatti haasa'uu hin qabu kanaaf walii galuu dadhabne beekta. Seera addunyaa miti seeruma biyyittii seeruma Itoophiyaa konstituushinii Itoophiyaan ittiin bulturra waan jiru kun akkasidha nawaa dhiyeessitu. Gadi bayeetu wal gaafatee deebi'aa jechuudha. Nama akkasii nama uffatuma keessa dhaabbatudha argina. Uummanni Oromoo waan ittiin xumurachuu qabu karaa hedduu jira. Nagaafis nuti ammayyuu har'ayyuu balballi keenya bana. Garuu olola deemaa jira amma waraana bilisummaa Oromoo waliin nagaa dubbachuu hin jiru nuti gola keessatti hin dubbannu. Gadi baanii addabaabaayyitti waan barbaadnu uummati keenya waan barbaadu beeku uummatatti dubbanna. Uummatatti dubbanneetu waan uummanni barbaadu sana immoo haga turii qeensaatu otoo hin sharafiin yoo ni argama ta'e nagaatiin ni gallaa jenna. Sun hin taane waan ta'eef wanti golatti dubbannu hin jiru. Kanaaf iyyuu deebinee jechuutti leenjisuutti hidhachuu fi lolachuutti. Waraanni bilisummaa Oromoo eenyu akka ta'e hin beekan. Gaafa nagaa fakkaate maqaa nagaani akka Abishee Garbaa nama goyyomsuu sana akkasuma itti fa'a. Namni kun sammuunsaa jaarraa meeqa keessa duubuma jira beektaa ammallee. Sanaa miti beektaa sobanii nun sossobanii. Dirree irratti maaltu akka ta'uuf jiru beekna. Sanaafuu itti qophoofnee deemne yeroo sana kumaatamaan lolee kumaatamaan irraa hiikkate. Waraanni bilisummaa Oromoo hooggansa tokko qofaa miti kan inni qabu. Qondaalota hedduu zooniilee 8 Oromiyaa keessa jiran keessatti eenyuyyuu jiraates jiraachuu baates lolanii lolchiisanii irraa hiikkatanii qabsoo sanatti xumura gochuu danda'anii gudunfaa gochuu danda'antu ture jira har'as boris jira itti leellise itti oomishe itti leenjise baase bobbaase guutee jechuudha. Jaalwiirtuu har'a asitti argaa jirtan kana keessumaa waraana zoonii lixaa asii ka'ee hanga handhuura biyyittii daangaa Finfinneetti socho'ee jiru itti oomishaa ture maal akka barsiisaa ture beeka waan ta'eef ololli ololames bololames waan barbaade ta'es waraanichi hin diigamu. Diigamuu hin danda'u. Keessa dhaabbatudha argina. Uummanni Oromoo waan ittiin xumurachuu qabu karaa hedduu jira. Nagaafis nuti ammayyuu har'ayyuu balballi keenya bana. Garuu olola deemaa jira amma waraana bilisummaa Oromoo waliin nagaa dubbachuu hin jiru nuti gola keessatti hin dubbannu. Gadi baanii addabaabaayyitti waan barbaadnu uummati keenya waan barbaadu beeku uummatatti dubbanna. Uummatatti dubbanneetu waan uummanni barbaadu sana immoo haga turii qeensaatu otoo hin sharafiin yoo ni argama ta'e nagaatiin ni gallaa jenna. Sun hin taane waan ta'eef wanti golatti dubbannu hin jiru. Kanaaf iyyuu deebinee jechuutti leenjisuutti hidhachuu fi lolachuutti. Waraanni bilisummaa Oromoo eenyu akka ta'e hin beekan. Gaafa nagaa fakkaate maqaa nagaani akka Abishee Garbaa nama goyyomsuu sana akkasuma itti fa'a. Namni kun sammuunsaa jaarraa meeqa keessa duubuma jira beektaa ammallee. Sanaa miti beektaa sobanii nun sossobanii.
dirree irratti maal takka ta'uuf jiru beekna. Sanaafuutti qophoofnee deemne yeroo sana kumaatamaan lolee kumaatamaan irraa hiikkate. Waraanni bilisummaa Oromoo hooggansa tokko qofaa miti kan inni qabu. Qondaalota hedduu zooniilee 8 Oromiyaa keessa jiran keessatti eenyuyyuu jiraates jiraachuu baates lolanii lolchiisanii irraa hiikkatanii qabsoo sanatti xumura gochuu danda'anii gudunfaa gochuu danda'antu ture. Jira har'as booris jira itti leellise itti oomishe itti leenjise baase bobbaase guutee jechuudha. Jaalwiirtuu har'a asitti argaa jirtan kana keessumaa waraana zoonii lixaa asii ka'ee hanga handhuura biyyattii daangaa Finfinneetti socho'ee jiru itti oomishaa ture maal akka barsiisaa ture beeka waan ta'eef ololli ololames bololames waan barbaade ta'es waraanichi hin diigamu. Diigamuu hin danda'u. Waraana diigamuu hin dandeenye kana keessa ibdeen xixiqqoon rakkoon xixiqqoon keessumaa ammoo kaa diinni lolaan dadhabee ololaan wallaalaa keenyaa fi jal'ataa nu keessaa qabachuu barbaadu jiru. Silaa akkasittiin osoo deemameera ta'e yoonayyuu hin jiru turre waraana kanatti tiksee yoonaan ga'ee. Waraanni bilisummaa Oromoo waan beeku beeka, waan manaasa baasee jira. Gabrummaan manaasa baase, roorrootu manaasa baase, bilisummaatu immoo sagashe. Bilisummaan sun immoo karaa kamuu haa dhufu osoo hin sharafamii yoo dhufe ni ta'a. Jarri kun immoo bulgu karkarroo booyyeen amma sinii himi. Warra gabrummaa keessatti gabrummaa biraa jala kophee namaa haxaa ol guddate. Warri akkasii kun bakka ammaa kana ga'uufi lafa meeqa boolla meeqa warra seenaa gad'aantummaa qorqalbii hama xiqqeenya sammuu ofii keessatti qabaatee ol dhufe waan ta'eef qabsoon keenya achitti ol isaan kaa'e gonkumaa achii ka'uu hin danda'an. Kanaaf nagaan hin jiru. Nagaan haasofnus hin jiru kana booddee. Kan nuti haasofnu qubaanii jechuudha. Dhaloota qubeetis dhaloota qubaatis. Akkasumatti dhiiroo.